Yooyyaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kiyyaanii obboleessi keessan galata waaqayyoo har'aa waa tokko qabadhee gara keessan dhufe. Chaanaaliin kun miidiyaa Buchoo miidiyaati. Buchoon eenyushiin Buchoo deessaa dhufte? Buchoon moggaasni maqaa Buchoo kun eessaa argame kan jedhu wajjumaan kan itti deemnu ta'a jechuudha. Buchoo miidiyaa kun miidiyaa guddaadha. Miidiyaa akka biyya kanaatti jiru keessaa miidiyaa tokkicha ta'uudhaaf deema jechuudha. Namoonni Buchoo miidiyaa kanaaf haala taatan miidiyaa kana sabiskiraabii godha. Miidiyaan kun tarii borutti miidiyaa guddaa ta'e isin fayyaduu danda'a waan ta'eef. Maaliif asin jedhee wal jajjabeessinee gara miidiyaa guddaatti finnee wal jajjabeessinu. Ani immoo obboleessi keessan biyya baqaa kana keessa taa'ee biyya namaa mijanne jedhamu kana keessa taa'ee miidiyaa kophaa kiyya. Miidiyaa kophaa kiyya hundeessee miidiyaan kana immoo akka isin bira ga'u. Dandeettii kiyya miti kun. Dandeettii kiyya miti. Akka isin bira ga'u gochuu isaatti gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Gammachuun kiyya daangaan qabu jechuudha. Gammachuun kiyya daangaan qabu. Ammallee deebi'eessiniin jedha namoonni Buchoo miidiyaa kanaaf maatiin taa'anii sabiskiraabii naa godha. Sabiskiraabii naa godhaati. Buchoo miidiyaa waliin guddisnaa, waliin itti fayyadamnaa. Gara fuulduraatti immoo ibsa bal'aa waa'ee Buchoo kanaaf ibsa bal'aa qabannee namoota gurguddaa affeerree kan simbiraan geenyu ta'a. Ammasitti immoo miidiyaa kana sabiskiraabii gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaa. Ani obboleessi keessan qaxaleen immoo yeroo hundayyuu waan haaraa malee narraan argitan jechuudha. Waan dinqii malee narraan argitanii deemsitti fufaa Buchoon hin dhaabbattu hin deemti.